Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a hojii ibsi shaggoon shaakala gubbaa jira. Ibsi shaggoon ilmi Oromoo qaaliin shaakala gubbaa ilaala jira. Hedduu keessan ibsi shaan akka Ameerikaa ta'e beekte. Asumaanuu ibsi shaan taphataa gubbaa akka ta'e warri kuttaniin isiniin jedha. Mucaan Oromoo qaxalee mucaan bareedaan kun taphataa gubbaa nama jabaadha. Ani yoomin harka seete gaafa maakiin osoo laayibiree jirtu kubbaa osoo ilaalaa jirtu kaa godhee giseen kubbaa jirtu waaw mucaan nama ajaa'ibaa teette achumaan jaalatan irraa qabamti. Gaafa sana argee baay'ee ajaa'ibsiifadheen ture. Warra nu biraa toora galgala keessaa isaa 12ti. Isaan biraa ganama ta'uu danda'a. Shaakala gubbaa jira. Ibsi shaan mucaan qaaliin Oromoo mucaan bareedaan gashtiin Oromoo taphataa kubbaa miilaa akka ta'e badhaadhaa jabaatu ol qaba jabeeffadhaan siin jaqa kan kun gama tokkonis keenya maatii xiyyoo bareedduu Oromoo xiyyoo Harargee xiyyoo sabboon Oromoo abbaa mana maatii ibsi shaa harki gaafuma gubbaa akka inni mummutu jiru. Wow mucaan baay'ee jabaadha. Ilaalme qaa godhee galchaa bar gubbaa gisee waliin galchus walakkaa tanaa dee keessa buusa. Ilaalme mucaan nama ajaa'ibaa. Asumaanuu YouTube subscribe gochuu hin dagatinaa like share godhaan isin jaa. YouTube kunis gaa mucaa akka itti keessanii ganaa waa baay'ee hojjechuu ta'a gaa YouTube kanarratti jajjabeessaa bira dhaabbadha. Wow ibsi shaa Isti Oromoo Oromoon tun ijoollee ajaa'ibaa qabdi jira. Laame wow ibsi shaa haallan jeemadhu ibsi shaa keenya. Mert. Ana kulo kana jedhe. Oh. Mi fakeessite? Raamoo siritti qaqqaraa deeme. አላችሁ ወይ? አለን አለን። አማን ነው ወይ? Mucaashaa laal yaa kunoo sittis qaxalee Oromoo ilmoo nama guddaa mucaashee Amiin Ibrooti gaa hammaashee Amiin jeniin yuunivarsiitii Odaa Bultuun keessatti yeroo asrii shaakala kubbaa kunoo akkatti tapha kubbaa gaggeessa. Mucaa waa barumsaa fi ilmi qofaanii mituunoo
kubbaa miilaatiin nama ajaa'ibaati. Laalme shaa Ammaar Shee Amiin kunoo gaa ilmoon nama guddaa bakka hundattuu jabduma. Laalme kubbaa miilaa akka inni godhu. Bakki inni itti taphachaa jiru kunis yuunivarsiitii Odaa Bultuum keessatti. Kunoo gaa achitti hojii barachaa turre. Mucaan kubbaa miilaattis nama ajaa'ibaati. Ilmiinuu dhiisiu barumsa kaanis nama addaati. Akkana gaa wow Ammaar wow argite mucaan nama ajaa'ibaati wallahi. Ana akkatti taphataa hojii eeyyanne kunoo gaa akkanatti kubbaa taphachaa jira mucaan. Wow qaxalee Oromoo akkana bar ijoolleen Oromootu bakka hundattuu jajjabduma. Akkana gaa gama amantiittiinis amantiin keenya kun waa hunda irrattuu nama jajjabeessa. Gama hundaanuu akka jabaatatu godha. Mucaa kana maaltu irraa fedhe? Gama taphaatti yoo deebisee akka ajaa'ibaatti taphata. Gama barumsaattis nama ajaa'ibaati. Waa hundaanuu guutuudha inni kun. Laalme mee namni akkanaa kun kilaba biyyaalessaa osoo ta'es ga'umsa ajaa'ibaatti hin agarsiisu. Nama akkanaa kan hunda qabna gaa kunoo. Oromoon tun jajjabdu marra uumaatu maggaarayyaa irra kaayee qabe malee. Wow. I appreciate you Ammaar. Akkana gaa kunoo jabaa fi abbaatu jabeeffata. Jajjabeeffadha ijoollee teessan. Jabeeffachuu qabdanii isin Oromoon nama baay'ee nama jajjabaa qabdi. Jajjabeeffadha.